Wangeela Luqaas boqonnaa lama akkasiin baafattan nama barbaada. Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 11 walii wajjin dubbifna. Ammas baafattanitti isin eega. Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 11 mee 8 kaanee walii wajjin dubbifna. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii hin eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaanitti ibse. Kana irratti isaan naani guddaas sodaatanii. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himaa. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikinni isaa immoo kana mucaa wayyaa itti maramee siree horiin keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe. Ameen. Kadhanneerraa kadhannaa guddaa kadhatte obboleettiin keenya garuma lallabaan naqaa sa'aatiin ni maga'uudhaa fi har'aa waa'ee Kiristoos Iyesuus dhaloota isaan isinitti lallaba miti. Waggaa dheeraadhaaf waa'een Kiristoos Iyesuus dhaloonni isaa nutti lallabameera. Har'a garuu waa'ee Kiristoos Iyesuus dhalate utuu hin taane wanta har'aa asitti walii wajjin ilaallu sababa isaa ilaalla. The cause. Maaliif kan jedhu ilaaluu barbaada. Amma gara kana yoo ilaaltanii kennaa babbareedaatu jira. Bifni kalariin addunyaarra jiru waan ta'eef jiru kalarii adda addaan argaa. Innis immoo maanni kennaadha. Kennaan kun immoo kennaa walii kennuudhaa fi kennaa jaalalaa namoonni qopheessanidha. As duwwaa miti waan isin dhibu. Waldaadhaa alattis lafa hojiitti, lafa sirbaatti, lafa warra waa'ee Waaqayyoo hin beeknetti Kirismasiin ayyaaneffamaa kennaas walii kenna. Hunduma isaarra kan caalu garuu namni kennaa kennuuf kennaa fudhachuu malee sababni kennaa kanaa maal akka ta'e namni baay'een hin hubataa laata. Kanaaf yeroo baay'ee namni maanni waa'een isaa sababni isaa kan jedhu waan hubatu natti hin fakkaatu. Waa tokkoon baay'ee hubadha yeroo baay'ee biyya kana keessatti October 31st maal akka ayyaaneffatan beektu miti Halloween ayyaaneffatu. Yeroo ayyaana Halloween waan akka ekeraa waan akka nama du'aa wayii fannisu. Fannisan sana irratti isarraa buusanii kan Kirismasii immoo fannisu. Inni kuni waa'ee Kirismasii utuu hin taane ayyaanuma jiru hundumaatti hirmaachuu jechuudha. Kan sentimen ture nama Hindii tokkoo fi dhugaa bahee waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa nuti waa'ee gammadee dhaggeeffate. Amma booddee Kiristoos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa fi gootee fudhattaa hin jeeni. Eeyyimaa tokko qabanaan jedhe. Nannee namichi kun Hinduudhaa. Naan hin mormine gammadee fudhachuuf jedhe. Garuu waan tokko sitti maal naan akka Waaqayyoo ta'u fudhadhaa naan jedhe. Eeyyimaa reen isoo Waaqayyoo jeeni. Anaan hangalee inni itti barbaade. Nuti warri Hindii Waaqayyoo baay'ee qabnaa. Waaqayyoo keenya keessaa akkasa tokkotti akka inni gargaaru ittiin dabaladha jechuu kootii naan jedhe.
hin galleef jecha. Kanaaf egaa har'a waa'ee Kiristoos Yesuus dhalachuu isaa utuu hin taane maaliif barbaachisa kan jedhu irratti haasofna. Waggaa 2018 dura kennaan tokko kenname. Waggaa 2018 har'aa addunyaadhaaf namoota hundumaatiif ilmaan namaatiif Waaqayyo Waaqni jiraataan kennaa tokko kenna. Kennaa inni kennes kennaan keessa jiru ture. Irra deebi'a. Kennaa kenne duwwaa utuu hin taane kennaa sana keessa kennaatu jira. Ameen. Isa isinii gala gaafanii xinnoo gadi bu'u. Amma Kiristoosii asitti ilaaltan kana keessa boksiitu jira. Boksii keessa kennaatu jira. Kiristoos immoo kennaa Waaqayyo nuuf kennedha. Kiristoos keessa immoo kennaa biraatti jira. Kiristoosiin nuuf kenne, Kiristoos immoo kennaa biraa nuuf kennu booddee wangeela irraa olii wajjin ilaalla. Kanaaf egaa utuu gara sana dhaqniin duratti maaliif kan jedhu laalla. Jalqabatti yoo kaanee wangeela irratti deebinee ilaallee Waaqayyo nama gaafa uume yeroo baay'ee lallaba irratti kana tuqeera. Waaqayyo nama hin uume utuu hin taane hin hojjete yoo jedhee narraa bareeda. Ameen. Waaqayyo nama hin tolche. Waaqayyo warra kaanirraa namoota kan caalchise yoo ilaaltanii tokkoffaa waan sadii isinitti hima. Tokkoffaa bifa Waaqayyo qabu. Lammataa yeroo fudhatee sadarkaa lammaffaa yookiis advaansed kan ta'een itti hojjetama. Akka warra kaanii ta'eedhaan miti kan nuti uumamne. Bineensota agartanii ta'e jedhee uume Waaqayyo. Biyyoo ta'e jedhee uume. Biyyoodha ta'u jedhee biyyoo ta'e. Bineensa ta'e jedhee uume. Sagalee isaatiin uume. Nama sagalee hin uumne. Harka isaatiin hojjete. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Sadaffaa egaa hojjetee raawwate immoo jireenya waaqayyummaa isaatii yookiis hafuura itti baafate. Namni kun egaa ispeeshaal kan ta'e parpasii kan qabu Waaqayyoof waan addaa kan ta'e iddoo addaa kan qabu uumama hundumaa keessaa isa caalaa isa olaanaa kan ta'e dhalli namaa. Dhala namaa kanatu seexanni Waaqayyo irraa fudhate utuu hin taane namoonni akka itti barsiisan jiru. Seexanni Waaqayyo irraa dhala namaa hin fudhanne dhala namaatu Waaqayyoon dhaggeeffachuu dhiisee seexana dhaggeeffachuutti ka'e. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo dhala namaa harka isaa keessaa bahe kana meetinnoo namaa wajjin wal qabsiisee ilaala. Ofii keessanii isinirra hin geenye yoo ta'e iyyuu oduudhaanis haa ta'u kallattiidhaanis haa ta'u dhageessanii hin beektanii abbaaf haati mucaa isaanii dhaaranii ati kana booddee mucaa koo miti kan jedhu. Mee namni dhageessanii beektan? Eeyyaanis dhaga'ee beeku. Yookiis immoo haati an kana booddee akka maatii kootti sin laatu akka mucaatti sin laatu kan jira. Waggaa kana keessaa al tokko waa'ee maatiitiin qabsiisee waa tokko sitti himuu barbaada. Ammas nama wajjin hojjetu keessaa namni tokko namni hindi tokko waa'ee seenaa isaa gaafa natti himu har'a namni kun baay'ee nama qabeenyaa qabudha. Garuu immoo baay'ee hiyyeessa akka ture yeroo baay'ee natti hima. Gaaf tokko garuu waan na gaddisiisu natti hima. Abbee farmeen koo bulaan koo maatiin koo nuti baay'ee namoota hiyyeessa turre laale. Hiyyummaa keessaa kan baay'ee nama gaarii nama akkasii beektuu inni irraanfatu seenaa isaa. Ameen. Waan baay'ee isa gaddisiisu ollaa keenya wajjiniin kompeer gaafa of goonu nuti baay'ee namoota warra gaddeebi'oodha naan jedhe. Hundumaa keessaa baay'ee kan garaa koo na nyaatu nuti immoo kiristiyaanota naan jedhe. Warra kiristiyaana kun immoo faasikaa ayyaaneffatu naan jedhe. Guyyaa faasikaa wanta hoolaa qalma nuti takkaa hin qabaannu ture. Affoordii gochuu hin dandeenyu. Kanaaf gaaf tokko hoolaa guddaa nuuf bitu abbayyeen keenya waan hin dandeenyeefi kan baranaa akkasumatti baana jedhee nu amansiisee waggaa dhufuuf garuu hoolaa qalachuu dandeenyu jedhee ilmoo hoolaa xinnoo tokko waan danda'u bitee mana nuuf kaa'ee maaliif guddisanii waggaa ittaan qalachuuf. Siistamiin akkasii ammayyaa keessa jira waayee hoolaadhaan utuu hin taane wayyaadhaan gaafa wintarii litu wayyaa samarii bitee kaa'an. Kippi yoo ta'e jiru ati season masalaa jechuudha. Kanaaf jedhee hin gammanne hundi keenya ganaa isa waggaa dhufu hoolaa qalannu gammanne. Garuu waan sirrii waggaa dhufu hoolaa qalachuu hin dandeenye naan jedhe.
hoolaa badii akka walitti jiraa maaltu ta'e hoolicha tu hoolummaa irraa waan biraatti qayyarameen maajikiidhaa inni maali jeeni hoolaa miti maatii ta'een haleluuyaa maatii ta'een maatii keenya keessaa akka nama tokkotti ilaalutti kaane hoolaa keenya hoolummaa dhiisee it was a family naan akkamiin jeeni yeroo jalqaba hoolaa bitanii akka ijoollee shishii turre ittiin taphachuutti kaane waggaan isaa gaafa faasikaatti dhiyaatu garuu waa'ee qalmaa gaafa abbaan keenya kaasu boo'utti kaane maaliifi obbolaa keenya keessaa maatii keenya keessaa akka isa tokkotti lakkoofne maatiitti fudhanne waan ta'eef wajjin jiraanne waan ta'eef inni nuuf qalamuu isaarra faasikaan nutti hafu jennee foon nyaachuun nutti hafu jenne haleluuyaa waa'ee hoolaa sanaa vaaliyuu isaan hoolaa sanaaf laatamtu har'a natti yaadatame kanaaf egaa mee kana qabsiisee waa'ee Kiristoos Yesuus xinnoo dubbachuun barbaada nama akkasittiin Waaqayyoo yeroo itti fudhatee itti yaadee uume kanatu Waaqayyoon dhaggeeffachuu dhiisee diina dhaggeeffachuutti ka'e diinaaf iddoo laate seexanaaf iddoo laate waan hin taaneef iddoo laate waan isa barbaachifneef iddoo laate kanarraan kan ka'e Waaqayyo yeroo adda addaatti seera baasee seeraan namoota bulchuu gaafa inni yaadu achumatti seera uumaa boqonnaa lamarratti gaafa inni jalqabu agartu kana booddee akkas taata jireenya jiraatu hin duuta ati immoo yaa dubartichi hin sudhaan deessa bofana ati immoo mataa kee hin buruqsu siree busi caccabsu ati immoo koomee isaanii seera roonni baasu agarra seerri kun yeroo sana eegee jalqabee ittuma fufe kana duwwaa miti yeroo Waaqayyo aaree bishaan badiisaatiin namoota balleessu agarra yeroo Waaqayyo aaree abiddaan nama balleessu agarra kun immoo isin hin dinqini yeroo dhuma Waaqayyo warra isaaniif kakate warra kakuu baatanii Gibxii ba'anii gara biyya Kana'aanii biyya kakuutti galuuf adeeman yeroo isaanii hin ajjeesne Waaqayyo isaaniin bishaaniin hin balleessine Waaqayyo isaaniin abiddaan hin balleessine Waaqayyo isaaniin fayyaa isaanii yeroo inni awwaalu agarra yaadattu yeroo Museen Waaqotti gongume maali sabi kuni yaa Waaqayyo mana rakkifta mucaa kootii Musee rakkisanii gaafa Musee rakkisanii kanaaf wal qabsiisaa sila maalan jedhee namoonni tokko tokko keessa aaruu ba'anii marmaan isaanii gubatee waan godhan wallaalanii sossobanii ababbalanii yaarsatti baasanii gorsanii reebanii tumanii opshaniif they run out of option waan du'aa keessatti booddee maal jedhu kana booddee ati mucaa kooti Museenis waa'ee kanaa isaara maali yaa Waaqayyo qilxuutti achi galagalee bu'aadha sagalee Waaqayyo sabi kun nan dhalcheen ijoollee kooti maaliif akkas naan taphatu maaliif na rakkisu jedhee Waaqotti boo'e Waaqayyo amala Musee waan beekuuf Musee warra abboomaman as naa baasi warra hin abboomamne as baasi Musee maal se'ee saba kana fuudhanii Waaqayyo warra hin abboomamne sana Gibxitti deebisuuf se'e lafti kun banamee warra Waaqayyo abboomamuun fayyaa liqimsee sagalee Waaqayyo kana namaa oolchu kana hundumaa keessa eega darbee booddee egaa akka seeraatti kan lafa kaa'ame kan hundumti keenya beeknu amma samarii Waaqayyo gochaa jira beenyaan du'aa beenyaan cubbuu du'a ta'e kana booddee ati mucaa koo mitichi dadhabee Waaqayyo haleluuyaa maqaan Waaqayyo galateeffamee ta'u ati kana booddee mucaa koo miti sin dadhabe bishaan badiisaatiin sin dadhabe abiddaan sin dadhabe fayyaa si awwaalee hin dadhabe ilmi namaa na rakkise kana booddee ati mucaa koo miti jechuu dadhabe Waaqayyo that is true love jaalala Waaqayyo na isa Waaqayyo ati mucaa koo miti ati saba koo miti ani Waaqayyo kee miti jechuu dadhabeetu waa tokko godhe ka'een kennaa namuma naaf abboomamuu dide kanaaf namuma dhaga'uu dide kanaaf namuma micciiramaa ta'e kanaaf namuma rakkisaa ta'e kanaaf ka'een kennaa kennaan sun immoo mucaa miti mootiidha malee kennaan sun immoo mucaa miti isa nuuf ergamu isa ba'aa keenya baatu malee kanaaf egaa dhalli namaa rakkoo keessa jira
point number 1 rakkoo dhalli namaa keessa jiru ba'aa dhalli namaa baatee jiru micciiramummaa namaa yakka namaatu ulfina waaqayyoo lafa kaa'e ulfina waaqayyoo irraanfate kanaaf koosiin Kiristoos Yesuus dhalate number 1 waaqayyo ulfina isaa deebisuu barbaadeeti. Ameen. Waaqayyotu ulfina isaa deebisee arga. Ulfina waaqayyoo namni lafa kaa'e waaqayyoo fi isaatii mootii kan ta'e ilma waaqayyoo kan ta'e mataan isaa waaqayyoon kan ta'e Kiristoos Yesuus gara biyya lafaatti ergee ulfina isaa deebisee. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irraa yoo dubbise akkas jedha. Gara warra Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23. Amma garuu karaa seerichaa utuu hin taane karaa namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera. Seerriif raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Lakkoofsa 23 hin barbaade kanaan dubbisaa. Amma akka jedha. Hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera. Hundumti dhalli namaa waan yakkaniif ulfinni Waaqayyoo waan itti hir'ateef ulfina Waaqayyoo hir'ate kana iddootti deebisuuf mootiin dhalachuu ture. Ameen. Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo kennaa ta'ee dhufuu ture. Yesuus dhalate utuu hin taane kennaa Waaqayyootu gara namaa dhufe. Ameen. Lakkoofsa 2. Vaaliyuu kennaa kanaa ilaalla. Ammoo kanaafan waa'ee hoolaa silaa isinitti vaaliyuu kennaa kanaa ilaalla. Kennaan kuni kennaa guddaadha. Kennaan Kiristoos Yesuus kennaa guddinni isaa hammamiin tilmaama jettanii yoo ilaaltanii waan inni gochuuf dhufetu murteessa. Waan inni oolchu dhufetu murteessa. Waan inni raawwachuu dhufetu murteessa. Calluma jedhee mucaa miti Kiristoos Yesuus gaafa dhalate. Kun immoo garuu nama hundumaatiif hin galu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti deebinee yoo dubbifne sababni ergamoonni dhaqanii misraachoo hin sodaatinaa jedhanii itti maaloo beektu sababisa jarri sun maaliif nama keessaa caalanii ergaa misraachoo dhagaan eegaa namatti warri horii tiksan suni warra kaan irra maaliin caalan ollaa isaan irra maaliin caalan obbolaa isaan irra maaliin caalan nama biyya sana keessa irra maaliin caalan jeneraalota biyya bulchan sana keessa maaliin caalan waa tokkoon isaanii caalan yoo lakkoofsa 8 irraa dubbiste jarris maal ta'anii dammaqanii mee wangeela Luqaas boqonnaa 2 tanaa deebi'a. Lakkoofsa 8 tanaa dubbisu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Ameen. Yeroo tamii yeroo namni rafu halkaniin dammaqanii daandii soowwanii dhugumaan isiniin jedha iddoo tokkotti hin agartu namni Kirisimasiidhaaf yaa'ee bahee ayyaaneffatee kennaa guddaa walii laatee nyaatee dhugee maal jettanii yoo gaafattanii guyyaa giifti exchange yookiis guyyaatti giiftoo ilaalatanii jedha. Dammaqni yeroo itti namni rafu jarri kun dammaqanii ministeera isaatu jira. Yeroo itti namni rafu isaan dammaqanii hoolota eegu turan tiksoota jarri kun
halkanii hin dammaqanii taa'u turan. Yeroo warra kaan rafan isaan hin dammaqu turan. Waaqayyo nama hundumaatti hin dubbata. Yoo ati rafaa jiraatte garuu akkamitti dhufeesti dubbata. Waaqayyo nu adammas. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Dammaqaa. Ameen. Dammaqaa. Kanaaf egaa vaaliyuu isaatti yeroo hin deebi'u vaaliyuun Kiristoos Yesuus kan namaa galuu danda'u yoo namni dammaqe duwwaa. Nama hubannaa qabutu Kiristoosin hubachuu danda'a. Hubannaa amma hin qabaannetti waa'ee Kiristoositti lallabamuu danda'a. Waa'een Kiristoositti barsiisuu hin danda'ama. Ati mataan kee waa'ee Kiristoos asirraa dubbisuu hin dandeessa. Barsiisuu hin dandeessa. Lallabuu hin dandeessa. Hubannaadhaan hin jirtu taanaan hin dammaqne taanaan ayyaana Waaqayyoo keessa hin jirtu taanaan hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffamu taanaan Kiristoosin garuu hubachuun ulfaata. Waaqayyoon nu gargaaru. Vaaliyuun Kiristoos Yesuus akkamittiin lafa sadii kaawwatan gabaabadhumatti vaaliyuu guddina Kiristoos Yesuus akkamittiin lafa sadii kaawwatanii kan gammachuun Waaqayyoo ittiin raawwatu. Ameen. Jecha tokko tokko dhageessanii beektuu namni gaafa akka har'aa gammadee hin beeku gaafa jedhu. Dhuguma jireenya isaa keessatti akka guyyaa sanaa gammadee hin beeku jechuu miti jechichi. It's a way of expressing hammam akka gammadee ibsuu barbaadeetu malee. Sirrii miti? Abeet akka nama kanaa namni gammachiisu fudhadha. Namni akka nama kanaa isa gammachiise dhabamee miti. Haala ittiin gammachuusa hammam gammadee akka jiru ibsuu barbaadeetu namni. Kunis ni gala miti? Kiristoos Yesuus garuu kan gammachuun Waaqayyoo ittiin raawwatudha. Ameen. Gammachuun Waaqayyoo immoo ulfinni isaa saba kana gidduutti akka inni mul'atu. Ulfinni Waaqayyoo kan inni mul'achuu danda'u, ulfina Waaqayyoo obboleessa koo obboleetti koo baattee deemuu kan dandeessu lallaba baay'eedhaan miti, barsiisaan miti, doktiriinii waldaatiin miti, konferensii dhaquudhaan miti, soomaaf sagadaan miti, ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan. Waaqayyo mataan isaa akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:17 Kiristoos Yesuus gammachuun Waaqayyoo kan ittiin raawwatu ta'uusaa hin dubbata. Yeroo keenyaatti dhimma bahuudhaaf anumti isin hin dubbisa akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:17 kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koo isatti hin raawwatama jedhee Waaqarraa dubbate. Gammachuun eenyu? Gammachuun Waaqayyoo, ilma Waaqayyoo, Kiristoos Yesuus mooticha isa har'a dhalate sanaan Waaqayyo gammachuusaa fiixaan baasa. Dhalachuusaatiin miti. By the way, waldaan kun waldaa hafuuraa waan taataniif cimoodha. Isin ijoollee aannanii miti, ijoollee lafee waan ta'eef yoon kana jedhee isinitti mee waan ta'e isin naasisuu qabu. Kiristoos Yesuus mucaa miti. Mucaa ta'ee isin beeku. Ameen. Sagaleen Waaqayyoon bira ture. Sagaleen isin hoyyuu Waaqayyoon ture. Akka nuuf galutti laayif saayikilii namni dhalatee keessa darbu keessa dabarsuudhaaf Waaqayyo kana godhe malee Kiristoos mucaa ta'ee iyyuu beeku. Mucaa miti. Inni Waaqayyo, inni mootiidha, inni leenca Yihuudaati, inni danda'a waan hundumaati. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus gammachuun Waaqayyoo inni fiixaan ba'u kuni mootii ta'ee dhalate. Waa'een kanaa namaa hin galu. Yoo maaliif akka inni dhufe, maal gochuuf akka inni adeemu dursinee ilaalle malee. Waa'ee kanaa immoo yoo ta'e Isaayyaas caalaa ani sin barsiisuu hin danda'u. Raajichi Isaayyaas kana lafa kaa'e. Raajichi Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 53 guutummaa isaa dhaqxanii yoo dubbiftan. Ganaa utuu Kiristoos Yesuus hin dhalatin. Ganaa utuu Waaqayyo Kiristoos Yesuus biyya lafaatti erguudhaaf hin dubbatin. Waggaa 600 dura dursee waa'ee Kiristoos Yesuus dhalachuusaas dubbateera. Dhalachuu duwwaa miti. Eega dhalatee booddee maal akka inni godhus maaliif akka inni dhufes koozii isaa lafa kaa'e. Sasla ijoolleen kwaayee keessatti mee warri kwaayee sila waan isaan godhan isinii galeera? Mee nama isinii gale? Isinii gale? Angaruu waan naa galee hin tura. Tokkoon isaanii Baay'ibilii irraa tiksii dubbisan. Tiksiidha jedhani. Maxaafa dubbisan hin taane tiksiidha jedhani.
dhalachuu isaatii jalqabee ulfina waaqayyootiif gaafa galateeffatanitti. Inni tokko waa'ee misraachoo dubbiseen waa'ee misraachoo dubbiste wangeela Luqaas irraa wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dubbifte. Inni tokko immoo Kiristoos har'aa Beetlehem keessatti kadhatte dubbise. Inni tokko immoo hamma dhaqee mucaa fuudhanii ol qabanii waaqayyotti kennanii waaqayyoon galateeffatanitti dubbisan. Kana jechuun maal jechuudha? Waa'ee kennaa sana fitanii dhusan. Ani immoo maalan jechaa jira? Kiristoos Iyesuus dhalachuu isaa ayyaaneffachuun gaariidha. Kiristoos Iyesuus waa isa dubbachuun gaariidha. Kiristoos Iyesuus yeroo inni dhalate sanatti ililchanii faarfachuun gaariidha. Garuu inni gahaa miti. Fudhachuu danda'uu qabna. Ijoollee hidhii sanatti deebi'a. Hoolaa sana ofitti fudhataniitu maatii godhanii. Kanarraan kan ka'e hoolaan sun akka isaaniif safarii ta'uu barbaanne. Gammachuu isaaniitiif hoolaan sun akka inni dhiphatu hin barbaanne. Gammachuu isaaniitiif hoolaan suni akka inni qalamu hin barbaanne. Gammachuu isaaniitiif jedhee hoolaan suni akka inni du'u hin barbaanne. Gammachuun isaanii hoolaan sun akka maatiitti isaanii wajjin lubbuudhaan jiraachuu ture galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal godhanii hoolicha simatan. Kanaaf egaa iddoo kanatti yeroo deebi'u Isaayyaas boqonnaa 53 manatti gaafa galtan dubbisaa. Maal akka inni gochuuf jiru diizaayin isaa hundumaa Waaqayyoo qulqulluudhaan isa dibsee isaas gaafa lafa na qaban. Darbee achi keessaa sitti hima. Mee keessumaa lakkoofsa dubbisaa. Namoonni isa tuffatanii isarraa hin goran. Inni nama dhiphinaa fi muddamni itti baay'ate ture. Inni akka namaatti hin tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii. Nuyis homaatiyyuu isa hin lakkoofne hin galleefi waa'ee Kiristoos. Ilaa kanaa Kiristoos hin dhalata. Kiristoos gaafa dhalatu immoo namni isa hin simatu. Namni isa hin tuffata. Achirraa ilaalee darba jedhetu ergaa dabarsaa jira. Ameen. Lakkoofsa 4 garuu akkas jedha. Inni dhiphina keenya ofirra hin kaa'e. Dhiphina keenya ofirra kaa'e. Lakkoofsa irraa immoo fireesima tokkoon dubbisa. Balleessaa keenyaaf waraaname. Balleessaa keenyaaf waraaname. Yakka keenyaaf reebame. Lakkoofsa 6 irraa immoo dhaqee fireesima tokko dubbisa. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaarraa bannee turre. Inni immoo karaatti nu deebisuu dhufe. Lakkoofsa 7 irraa inni hin cunqursani, hin dhiphisani. Inni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geggeeffamtuutti hin oofame. Yaadadhaame ilmoo hoolaa waggaa tokko waggaa dhufu qalanii bitan ijoolleen kun. Guyyaa lakkoofsi dabalaa adeemanii qalbii ishee dhiyaachaa jira hoolaa kana. Ijoolleen kun jaalala isheedhaaf qaban agarsiisan. Hin qalamtu foon nyaachuun hin ta'a bara. Nuti garuu Kiristoos Iyesuus mudaa keenya nuuf baachuu dhufe, nuuf jedhee reebame, Waaqootti nu araarsuu dhufe, nuuf du'uu dhufe, nu furuu dhufe, iddoo isaaf hin laanne. Yeroo Waaqayyoof iddoo laachuu dadhabnu Kiristoosiif iddoo hin laanne jechuudha. Kiristoos irra caalaa horii keenya jaallanne. Kiristoos irra caalaa yakka keenya jaallanne. Kiristoos irra caalaa cubbuu hojjechuu jaallanne. Kiristoos irra caalaa akka barbaadnetti jiraachuu jaallanne. Har'a Hafuurri Qulqulluun kan nu barsiisa. Kiristoos Iyesuus mootii siif dhalateera. Isa si mallichaa jira. Isaayyaas egaa kanatu galeef. Kiristoos Iyesuus egaa kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo mootii dallaa horii keessatti nuuf kenne. Kennaa Kiristoos Iyesuus nuuf kenne kun immoo kennaa fudhannee lafa keenya utuu hin taane kennaatu immoo kennaa sana keessa jira. Ameen. That is my point. Namni Kiristoos Iyesuusiin fudhate kennaa Kiristoos Iyesuus kennuuf sana hin fudhanne taanaan bu'aa qabu. Ammoo namni asii kennaa kana isiniif kenne. Addi abaluufan kana kenna kan jedhu tokko namni dubbisee fuudhee sitti kenne. Fuudhee dhaqee tiraankii makiinaa kee keessa keessa.
Kennaa kana fudhattee sammuu furan. Hin furanne waaqayyo si haa kennaa sii kenname malee ati hin furanne. Kennaa nama harkaa fudhachuudhaan kennaa fudhattee tan jedhamu. Kennaa fudhachuun kee kan inni ittiin xumuramu kennaa fudhatte sanatti gaafate dhimma baatu. Ameen. Mee nama jaallattan tokko ilaalaa. Nama baay'ee jaallattan tokko waan nama baay'ee simple ta'e iskarbii yoo bittaniif. Guyyaa isinitti gammaddan yoo jiraate iskarbii sana uffatee gaafa dhufuudha. Al tokko nama tokkoon jaakeettii huudii si waaman simpliitti ta'e. Dhugumaan isin jedha namni kuni wantattii kun akka baheetti ani uffatee dhufe. Hammam gammada sun fakkaata. Yeroo biraas dhufeetu eega jiimee kan darbee booddeessi wantattii kun waan bareedduudha naan jedha. Keessumaa gaaf tokko gaafa akkas naan jedhee isaan itti eeggee situ naa kennee naan jedhe. I can't tell you amma kan gammadee karaa oolu. Ameen. Ameen. Waaqayyos kan inni nutti gammadu kennaa Kiristoos nuuf kenne sana itti dhimma baanee Waaqayyo gaafata. Gidiraa kee of sirkaa baasee ofii gidiraa kee baachuudhaaf ba'aa kee sirkaa fuudhee siinaara si galfachiisuudhaaf isa sila dina Waaqayyoo turre hundumti keenya karaarraa bannee turre isa Isaayaas jedhu karaatti nu deebisuudhaaf isa nuyiif Waaqayyoon gidduu keenyan ni cubbuu dhagaa ta'ee dhaabbate keenyan cubbuu sana jigsuudhaaf fira Waaqayyoo taasisuuf maatii Waaqayyoo si dabaluuf isa hin dandeenye si danda'uudhaaf isa dhufe fuutee zimmette tiraamkii keessa yoo keesse ati Kiristoos Yesuusin ture. Kennaan Waaqayyo nuuf kenne maaloo Kiristoos Yesuus mooticha. Ameen. Kennaan Kiristoos Yesuus mootichi nu kenne maaloo beektu faarfannaa silsila jalqabaa faarfatan maal jedhama? Maal ulfaasuma Ka'ii ililchi ayyaana argatteetta Waaqayyo kennaa godhee Kiristoos Yesuus mooticha ilma isaa nuuf kenne. Kiristoos Yesuus mootichi immoo kennaa keessa jiru inni nuuf kenne ayyaana Waaqayyoo isa. Guyyaa gaafa Kirismasii waa'ee ayyaana Waaqayyoo namni hin dubbanne Kiristoos Yesuusin hin simanne. Egaa seerri du'a fida. Seeraan buluuni du'a fida. Beenyaan cubbuu immoo du'a kan jedhu seera. Waaqayyoo seera kana diiguun barbaanne. Seera kana garuu namni immoo ittiin ooluu dandeenye. Kan ittiin namni dhalli namaa ooluu danda'u. Kan dhalli namaa ittiin Waaqayyoon taraaramuu danda'u. Kan dhalli namaa ittiin tarkaanfachuu danda'u. Kan dhalli namaa ittiin iddoo isaa isa duraa fudhatametti deemuu danda'u. Boojuu Waaqayyoo irraa diinni baase utuu hin taane namni diina dhaggeeffachuudhaan ofii isaatiin itti litee of harkaa baase. Iddootti deebisuu kan danda'u ulfinni Waaqayyoo mul'achuu kan danda'u ayyaana Waaqayyoo gaafa simatteedha obboleessa obboleetti. Kanaaf egaa barumsi har'aa yoo jiraate kennaa caalu mootiin Waaqayyoo Kiristoos Yesuus leencichi Yihuudaa nuuf kennameera. Mucaa ta'ee dhalate miti mootii ta'ee dhalate. Yaadattoo ta'e inni mootii ta'ee dhalate isa jira dhaqeensa gadaafi jedhee gaafa mootichi itti fakkeessee gaafatu hin agarra. Maaliifi mootii kan biraanaa irratti mootii ta'uu irra jiraatu Kiristoos Yesuusiif ijoollee meeqatu dhume ijoollee waggaa lamaatii gadi. Kanaaf egaa har'a gabaabaadhumatti Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo mootichi ayyaana Waaqayyoo nuuf fidee dhufe. Ayyaana Waaqayyoo sana fudhachuudhaan ijoollee Waaqayyoo taane. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus tarkaanfii keenyaaf jireenya keenyaaf laaya waldaa Waaqayyoo waldaa qulqullootaa ka'ii dhaabbadhu ilaalchi ayyaana argattee taa'ee jedhu kana Kiristoosin argattee ayyaana Waaqayyoo argattee ol kana Waaqayyoo.